cimina gaariidhaan akkasiin barbaadamtanii dhaabbattoota garaagaraa irratti akka kana sadarkaa gaggeessummaa garaagaraa irratti akkasiin gaggeessitanii fi maaltu sababa ta'ee namoonni garaagaraa illee isinirraa akka barataniif? Kan koo sababni koo inni guddaa Waaqayyoo dha nan fudhadha. Waaqayyoon carraa kanatu namaan kennine ta'eeti barbaadamtooti. Isarraa qabnee barachuu yeroo hundumaa dubbisuu wanta hojii natti kenname yeroo hundumaa kutannootiin hojjechuu kana keessatti inuman carraaqa inuman amma Waaqayyoon na gargaaretti. Faxxaneen namaaf hojii keessatti namaaf iddoo guddaa kennu moo wanti dhaabbate sun dhaabbateef hojiidha wanti ta'eef inni jalqaba hojiidhaaf iddoo guddaa kennu? Yoo dhaabbanni sun hin jiru ta'e namni achi keessa jiru sun hin jiru. Yoomuu namni hin jiru ta'e dhaabbanni sunis immoo hin jiru. Kanaafuu kun madaallii barbaachisaa jechuudha. By the way dhaabbata jechuun namoota achi keessa jiranidha. Isa kamtu dursaa dhaabbanni yoo jiraate namoota jiraata namoota achi keessa jiraata jechuudha. Namoonni achi keessaa sun immoo yoo jiraatan dhaabbanni sunis jiraata jechuudha. Leadershipin jijjiirama akka inni fidu baankii gadaarraa lesson ta'uu hin danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee baankonni keessumaa baankiin biyya kanaa kan komatamu kan keessaa bitatanii abbaa ta'anii yookaan kan isaanitti jennu baay'ee ta'uu danda'u. Kan baankiin garuu wajjiniin hojjetu garuu persentii baay'ee xiqqoodha. Isaanis warra birrii qabanidha. Kanaaf namni tokko waan qabsiisuun qabu yoo ta'e akkamittiin baankii keessanii wajjiniin hojjechuu danda'a? Dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aatti Dr. Waggaarii Leadership Podcast kan jedhu torbaniin sagantaa isiniif dabarsinu har'as keessummaa gara biraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa obbo Faxxanee Alamuu Nagarii jedhamu baankii Gadaatti Daayirikteera dhimma sabquunnamtiidhaa fi beeksisaati. Obbo Faxxanee anaa dhufu isiniin jenneerra. Anillee akkasuma baay'ee galatooma. Egaa ulfaadhaa obbo Faxxaneen egaa haala yeroo isaanii keessaa hojii dhimmi baankii baay'ee akka inni hojiin itti heddummatu bizii akka isaan godhullee hin beekna. Kana hundumaa keessatti yeroo keessan nu laattanii dhimma hawaasa kana hin fayyada jettanii akka kanatti dhuftanii nu wajjiniidhaan gara stuudiyoo keenyaa dhuftanii akka waliin mari'annuu fi carraa nu laattaniif ammas irra deebinee galatoomaa anaa dhufuu isiniin jechuu barbaanna. Kanuma jecha egaan obbo Faxxaneen dhimma seektaraa garaagaraa keessatti sadarkaa dhaabbata garaagaraa akaakuu garaagaraa qaban keessatti gaggeessummaa irratti sadarkaa gadiitii ka'anii hamma sadarkaa olaanaa sadarkaa ammarra jiraniitti kallattii garaagaraatiin hojjetaa turaniiru. Muuxannoon isaaniis immoo akkuma kana dhaabbilee garaagaraa akaakuu garaagaraa qaban keessatti sababa ta'eef Leadership Podcast kanaa fi muuxannoo isaan sadarkaa har'a irra jiran kaleessa akkamitti ka'anii goodaa ka'anii gara sadarkaa amma har'a irra jiran kanaatti ol dhufuu danda'anii maaltu jabina akkamii keessa darbaniiti bakka kana ga'anii chaalenjii maaliitu illee isaan mudate isaan irraa kan baratan immoo har'a dhaabbileen isaan irraa muuxannoo isaanii irraa waan isaan nu gorsan irraa hin baratu. Namoonni immoo gara gaggeessummaatti dhufanii ganaa yaadaa jiranii gaggeessummaa jechuun maal jechuu akka ta'e garaagaraallee isaan nu ibsan irraa ka'anii waan baay'ee hubatu jennee abdii qabna. Dhaabbileen irraa baratu addumaan immoo dhaabbata seektara baankii keessatti immoo isaan amma hojjechaa jiran kana dhaabbata Gadaa baankii yeroo dhiyoo as gara bizinesii gara biyya keenyaatti dhufe wajjiniin hojjechuudhaaf dhaabbata sina maal hojjechaa jira akkamitti wajjiniin isa hojjechuu dandeenya akka dhuunfaatti immoo obbo Faxxaneen wanta garaagaraa akka dhaabbatas bakka bu'anii waan nuuf ibsan qabu. Kanaaf isaan irraa yeroo gaarii akka dabarsinu waan gaggaarii akka irraa barannu abdii qabna. Nu wajjin turaa isiniin jenna. Galatoomaa. Galatoomaa isinillee. Tole. Egaan ammas akkuma inni jalqaba kaasuudhaaf yaalii godhe obbo Faxxaneen eenyudha?
Buufatanii Alamuu eenyudha? Eessatti dhalatanii? Gosi barnoota isaan baratan maal fakkaata? Muuxannoon hojii ogeessa isa jedhamurraallee kaasanii sadarkaa gadiirraa kaasanii gurguddoo waggaa baay'ee dheeraa ta'uu danda'a. Keessumaa hojiin gurguddaa isin keessatti hirmaatanii ogeessarraa kaatanii gara sadarkaa irra jirtan kanarratti hojjechaa turtanii eessa fa'aa hojjettanii kan jedhu nuuf kaaftu. Geggeessummaa keessatti iyyuu immoo sadarkaa geggeessummaa garaagaraa irraa kaatanii namni tokko geggeessummaa gaafa jennu ofiisaa geggeessuun iyyuu geggeessummaadha. Isa kanatti baay'ee hubachiisaa barsiisaa jirra si'ana. Kanaaf isin immoo eessaa kaatanii amma bakka irra jirtan kana geessanii muuxannoon keessan maal fakkaataa? Dhaabbata akkamii keessa hojjettanii isa jedhu isinirraa dhageenye jalqaba. Baay'ee galatooma Dooktar. Nu affeeruu keessanii fi gammachuun nutti dhaga'ama. Ani akkuma maqaa kootti kaaste yaa Faxxanaa Alamuu Nagariin jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhee Baa Wallaggaa Giddaa Ayyaanaa naannoo sanatti dhaladhee guddadhee yeroo muraasa booda of course gara seen turre amma waggaa barumsa 12 fixutti naannoo sanan ture. Isa booda gara godina Walloo kanas achi keessas yeroo dheeraa dabarseera jechuudha. Godina Oromoo jechuudha. Sadarkaa akkuma ati kaaste sadarkaa garaagaraa keessatti engage godheera. Fakkeenyaaf hojiin kan hin eegalee barsiisummaarraan eegale jechuudha. Naannoo waggaa 5 kan ta'u waggaa 3 barsiisummaa waggaa 2 riizoomirii ta'e. Isa booda waaqayyoon na gargaare carraa barumsaa Addis Ababa Yuunivarsiitii dhufee galuudhaaf argadhe jechuudha. Waggaa after 5 years. Barumsa educational planning and management onurratti kan baname jechuudha. Achi deebiin godina keessaa carraa nama tokko argadheen dhufee barumsa diploomaa isaa baradhe jechuudha. Achirraa digirii koo economicstiin baradheera. Master of University Bahar Darraatti fudhadheera. Master of Business Administration of course fageenyaan Florida kan jirurraa fudhadheera. Ammas immoo MA Leadershiptiin NTVT Addis Ababa naannoo Itiyoo Chaayinaa kan jiru achirraati fudhadheera jechuudha kan mootummaarraa jechuudha. Geggeessitoonni akka barataniif kennamu keessatti sagantaan sun. Of course kallattii garaagaraatiin kan engage gooneen carraa sanas argadheera jechuudha. Karaa muuxannootiin akkuma sittimee sektara garaagaraa keessa hojii garaagaraa hojjetaa tureera jechuudha. Barsiisummaadhaaf sektarii educationii keessa naannoo waggaa 5 hojjedhe. Of course leadershipidha kan kennaan ture. Coordination leadershiptiin jechuudha. Kallattii horra healthii dabalatee education dabalatee qonna dabalatee yeroo keenya hojii gurguddaadha kan hojjenne leadership nuti hojjenneen. Isa booda directly senior researcher ta'ee transport baalasiltaan ittiin hin ce'e malee ittiin hin hojjenne achuma akkuma deemetti Madin Fund kan jedhamu qaama sadaffaa irratti kan hojjetu jechuudha. Kan naannoo Oromiyaa waggaa 2 hoogganeera jechuudha. Damee naannoo Oromiyaa Madin Fundii hoogganeera jechuudha. Achirraa deebi'ee transport ministeera keessatti damee limaat ammaakaarii gorsa misoomaadha. Gorsa limaata ammaakaarii sana keessa achi dhufeera jechuudha. Ammas baay'een turre achi keessa gara United Nation Development Program achi keessa consultancy warra biizinasii irratti waan ta'an isaanis gorsaan keessatti qooda fudhadheera. Isa keessa overall leadership isaa kan Oromiyaa regionii anatti hoogganaa ture jechuudha. Naannoo waggaa 7 UNDPtiin Entrepreneurship Development Center jedhama. Amma Entrepreneurship Development Institute amma jijjiirameera. EDI kan jedhame kan? Amma EDIdha. Duratti EDC kan jedhamu naannoo waggaa 7-8 anatti kan Oromiyaa irra kan jiru anatti leadership isaa anatti hojjetaa qindeessaa ture jechuudha. Isarraa qabee gara baankii Gadaa akkuma duratti maqaa isaa kaaste damee beeksisaa fi sabquunnamtii gama faayinaansii gama naanis jechuudha. Waggaa 3 jechuudha. Naannoo waggaa 3 ta'e amma achi damee sana qindeessaa yookiin damee sanarratti hojiin hojjetaa jira jechuudha. Anatti
Daayirektara ta'een hoogganaa jira jechuudha damee piroomooshinii fi beeksisa ammaan isa quunnamtii kana. Tole egaan hordoftoota keenya maree nuti obbo Faxanee daayirektara kan sabquunnamtiidhaa fi dhimma beeksisaa irratti kan hojjetan isaanii wajjiniin maree nuti waliin gochaa jirru akka hordofaa jirtan abdii qabna. Maree kanarraas gara boodaatti waan baay'ee walii wajjiniin kaafna. Isa kana keessatti immoo bizinesoonni gara sadarkaa jalqabaarra jiran giddu galeessarras jiranii fi iddoo guddaarra jiran muuxannoo isaaniirraa akka dhuunfaattis kan irraa barannu waanta ta'eef kanaaf nu wajjiniin turaa isiniin jenna. Egaan obbo Faxaneen akkuma sila argine seektara baay'ee garaagaraa keessa hojjechaa turtaniittu sadarkaa garaagaraa irratti sadarkaa liidarshiippii garaagaraa irratti yookaan gaggeessummaa irratti hojjechaa turtaniittu addumaan immoo amma immoo seektara bizinesii baankii irratti hojjechaa jirtu. Kanaaf dhaabbata tokko gara dhaabbata tokkootti akkasin sadarkaa gaggeessummaa garaagaraa irratti akkasin dhuftaniif maaltu carraa isiniif kenna jettanii yaaddu? Leadership quality way isinis kan beektan ta'uu danda'a, namoonnis kan isin keessatti argan ta'uu danda'a. Leadership qualityin asittis achittis cimina gaariidhaan akkasin barbaadamtanii dhaabbatoota garaagaraa irratti akka kana sadarkaa gaggeessummaa garaagaraa irratti akkasin gaggeessitanii fi maaltu sababa ta'e namoonni garaagaraa illee isinirraa akka barataniif? Kan koo sababni koo inni guddaa Waaqayyoodha jedhee nan fudhadha. Waaqayyoon carraa kanatu namaan kennine ta'eeti barbaadamtu ati argitee achi eegala jechuudha wantoonni. Isarraa qabnee barachuu yeroo hundumaa dubbisuu wanta hojii natti kenname yeroo hundumaa kutannootiin hojjechuu kana keessatti inuman carraaqa inuman amma Waaqayyoon na gargaaretti inuman hojjedha. Gaaf tokko miindaa argachuuf hin hojjedha baay'een isa namni akkas baay'ee adeem beekon. Of course yeroo ogeessa taatanii raawwachiisaa taatanii hojjettanii jechuudha. Isumarra qabanii hojjechuun akkan irraa eegamu nan amana. Supervisorii baay'ee illee hin barbaadu kan natti kenname sana jira waan ta'eef isarratti utuu hojii hin tuffatiin waan ati hojjettu sun jechuudha. Waan ati gootu suni booriif si qopheessa jechuudha. Hojii ati kaleessa hojjetaa turte har'aaf si qopheessa jechuudha. Inni tammarratti immoo booriif immoo si qopheessaa jechuudha. Kanaaf akkuma laadaa yookiin akkuma masalaalee jechuudha tokkorraati gara tokkotti kan si dabarsu eddaatu hojjettu sanarraatti qabdee waan ati xiyyeeffannatti gootee hojjettu sun sadarkaan biraadhaaf si ceessa jechuudha. Kanarratti immoo egaa of course carraa argachuunis waan biraadha. Waaqni immoo carraa namaa kenna. Carraa naaf kenname sanatti anis immoo hojii waaqni natti kenna sana hojii uummannis adaraatti natti kenna sana hojii ani hojjedhe sun murteessaadhaan jedha. Kanaaf anillee maal dhaamtootte namni kamiyyuu jechuudha. Iddoo jirutu hin tuffatiin yoo hojjete sadarkaarraa sadarkaatti darbuun hinuma danda'ama. Nan beekamani fakkeenyaaf yeroo nuti dhannoo irraa qabnee sadarkaa guddaarra kan jiran mallee gadi yeroo isaan Detroit godhan fa'aa ilaalamaa jirama. Gajjallaatti namni yaadamne moo yeroo ol ba'aa jiramu hin argama. Kana keessatti ani maal isaan kan dhaamtootte namni bakka jirutti kutannoodhaan waan isatti kenname sana hojjetuu itti yaaduu xiichuu akkamittiin milkoomina fida yoo jedhee namni hundumtuu karaa ittiin beekne immoo inni ilaalamaa deemtaa jechuudha. Kan ani itti amanuu kanatti nan amanaa jechuudha. Hojjechuu dubbisuu wanta bakka jirtu irraa qaba keererii kee guddifachuudhaaf jechuudha. Of course kana immoo odeeffannoon baay'ee guddaadha. Odeeffannoo fudhachuun ani kan bu'uura jedhanii amana. Egaan gaggeessummaa keessatti gaggeessaa turtan keessatti baay'ee muuxannoo gaggeessummaa garee akka dhaabbataattis akka naannoottis sadarkaa jirutti dhaabbata akka biyyaattis immoo waan jiru keessatti akka kallattii garaagaraatiin waan qooda fudhatanii olaantummaadhaan gaggeessitan nu kaaftanitti. Obbo Faxaneen namaaf hojii keessatti namaaf iddoo guddaa kennu moo wanti dhaabbate sun dhaabbateef hojiidha wanta ta'eef inni jalqaba hojiidhaaf iddoo guddaa kennu. Ammatu
kamitti dursa jennee haadhaaf baagoonee yookaan immoo tokkoof lama keessaa filadhaa inni geggeessummaa keessan duuba deebitanii yeroo ilaaltan namatti moo hojiitti iddoo guddaa kennu? Ani lamaan saafuu ol qixxeen kenna. Maaliif sababni kee yoo naan jette yoo dhaabbanni sun hin jiru ta'e namni achi keessa jiru sun hin jiru. Yoomuu namni hin jiru ta'e dhaabbanni sunis immoo hin jiru. Kanaafuu kun madaalli barbaachisaa jechuudha. By the way, dhaabbata jechuun namoota achi keessa jiranidha. Anaaf mana miti. Manni sun bakka namoonni keessatti taa'anii hojii isaaniitti dalagan malee dhaabbata sana simboolaayis kan godhu kan bakka isa bu'u namoota achi keessa hojjetan sanadha. Kanaafuu namoota sanarratti xiyyeeffannoo guddaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Iddoo tokkotti wanta olliitu sin argita. Hojii qofa malee namticha hin barbaaduufaa kan jedhan jiru kun sirrii miti dogongoranaa fi maaliif namtichi sana yoo jiraatedha wanta barbaadamu sana akka inni fidu kan godhu jechuudha. Kanaaf ani lamaanuma isaayyuu ol qixxee utuu eegamee kan jedhu nan qaba jechuudha. Isa kamti dursaa dhaabbanni yoo jiraate namoota jiraata namoota achi keessaa jiraata jechuudha. Namoonni achi keessaa sun immoo yoo jiraatan dhaabbanni sunis jiraata jechuudha. Lamaan isaa yoo irraa addaan citee ilaalama kan jedhu hin qabu. Kanaafuu namoonni achi keessa jiranillee eegamuu kabajamuu qabu. Isaan immoo kan isaan eegaman kan isaan turan achi keessa yoo dhaabbanni sun turedha. Dhaabbanni sun turu immoo karoora isaanitti kenname sanadha. Kanaaf nama sana irrattu hojii duukaa ol qabsiistee haala kana yoo ilaalte ana haala kanaan akkamitti ilaalta kan naan jetteef akkasitti nan ilaala jedheen fudhadha gama kootiin. Kanaaf yoo filannoon haadhaaf baa qabu dhufe garuu obbo Faxxaneen muuxannoo hojii isaanii keessatti qabanitti isa kan filatu jennee yaanna ammatu dursa kennuun jiraate isa kamitti jennee yaanna ammatu lama duwwaa ta'e filannoonsa. Kan isa tokko argachuun danda'amatu jenne kamitti xiyyeeffannoo laanna keessumaa geggeessummaa keessatti muuxannoo qabda irra. Gaaffichi gaaffii ulfaataadha. Of course garuu akkuma duratti jedhedha. Lamaan isaa walirraa baasan ilaaluun baay'een ulfaata. Dhaabbata sana jechuunis immoo nama jechuudha. Collection of namoota ta'etti walitti dhufee dhaabbata sana godhe. Kanaafuu namoota ilaaluudha jechuudha. Namoota sanatti deebi'ee karoora sana hojjeta waan ta'eef dhaabbata sana kan jettus liidariin inni hooggantu olaanaas ummataasa namadha. Innis namadha. Inni dameerra hojjetus namadha. Kan itti kenname jira maandeetiin tokko yoo namtichi sunis yoo rikaanis jiraatan dhaabbanni sun gabaa keessa jiraata. Kanaafuu waan irraa hin kutu garuu waan itti immoo namoota kan jedhu namoota sanatti karoora isaa yookiin hojii isaanii hojjeta waan ta'eef ana haala kanaan hin ilaala yoo filachuun dirqama ta'e jechuudha. Baay'ee gaarii. Tole galatoomaa egaan amma immoo yeroo bakki isin amma yeroo kanatti irra hojjechaa jirtanii baankii Gadaa keessatti bakka amma irra hojjechaa jirtanii nu kaaftaniittu mee poozishiniin keessan dhimma maalii wajjin wal qabataa keessatti yeroo gadi gillinnee ibsinu dhimmi beeksisaa fi sabquunnamtii daayirekteera poozishiniin kuni maalii wajjin wal qabata keessa isaatti maal akka waan akkam akkamii hojjeta baankii kanaaf poozishiniin kun yookaan immoo gitii hojii kun isinirra hojjettan kun mee wantoota akkam akkamii hojjeta kan jedhu baankii kana keessatti immoo hojii kana akka gaariitti akka ga'aa ta'etti baankiin kun yeroo inni hundaa'ee yoom hundaa'ee isa jedhu nu kaaftanii achumaan immoo hojii kana wajjin wal qabatu akkamitti hojjetamaa jira. Okay. Hundumtuu baankii Gadaarra dipaartimentii garaagaraa qaba jechuudha. Akka tasaa akka carraa ta'e nan irra jedhu akkuma duratti kaasti beeksisaa fi sabquunnamtii irra hojjedha jechuudha. Beeksisaaf sabquunnamtii kana jalaa tokko beeksisni mataansaa gam tokko jira. Beeksisa sadarkaa garaagaraatiin beeksisa jechuudha. Karaa miidiyaa garaagaraattiin fayyadamtaa. Karaa dijitaal pilaatfoormiitiin hin fayyadamtaa. Kun maalidhaa? Namni akka inni baankii duukaa ol baru jechuudha. Baankiin inni guddaa baankiin gabaa keessa dhaabbanni tokko gabaa keessa yeroo galu piroomooshinii yookiin beeksisni baay'ee guddaadha. Bakka olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf qixxa garaagaraatiin inni nuti hojjennu inni guddaa tajaajila baankii kana keessa jiru
gara uummataatti fiduu yookiin baankichumti kun maal hojjeta kan jedhu baankiin kun gabaa keessa jira maal fidee dhufe kan jedhu karaa ittiin uummata bira geenyudha jechuudha. Gama biraatti immoo sabquunnamtii sin hojjenna. Sabquunnamtiin external paartii wajjin jechuudha. Karaa baankiin kun kan inni qaama biraa duukaa kan inni walitti dhufu qixa kanaan jechuudha. Innaa kana jennu relationship maintain gochuudhaaf. Relationshipin relatedness or relationship achievementii boodhaaf baay'ee murteessaadha. Yoo inni guddaa ta'e jalaatti. Walitti dhufeenya jechuudha. Yaa walitti dhufeenyi kuni yoo walitti dhufeenyi cimee baankiin sunis cimaa deema jechuudha. Qaama diidaa duukaa sana keessatti. Qaama diidaa jechuun kun. Qaama diidaa jechuun baankii haala kan jiran jechuudha. Fakkeenyaaf qaama mootummaa ta'uu danda'a. Miti mootummaa ta'uu danda'a. Isaan kun hundumtuu qixa kanaan deemama jechuudha. Baankiin kun amma yeroo kana biraanchii 95 ol banateera. Bakka garaagaraatti jechuudha. Godina kana keessaa otoo hin bahin baankiin Gadaa kaapitaala xiqqootiin kan gabaa keessa galedha. Dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Baankiin inni tokko maqaa ta'uun baay'ee barbaachisaa miti. Yeroo inni biliyoona 7 gabaa keessa eegalu baankiin Gadaa miliyoona 500 gabaa keessa gala jechuudha. Haa ta'u malee liidarshiippiin jijjiirama akka inni fidu baankii Gadaarraa leessan ta'uu hin danda'a jechuudha. Qophiin Dr. Waggaarii Leadership Podcast hooggansa dhaabbilee irratti muuxannoo geggeessummaatiin kanneen addunyaa irratti fakkeenyummaa qaban kan irraa muuxattan yoo ta'u torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Podcastii hooggansa Dr. Waggaarii A Voice for Better Impacts qophii dhiibbaa caalamaa uumuu danda'u daawwachaa jirtu. Hoogganaa yeroo dheeraa taatus ta'e imala kee reefuu jalqabdu keessatti guddachuudhaaf qormaata geggeessummaa keessa jirtu dandamatte hojiitti jirtu milkeessuudhaaf bakka sirrii ta'e jirta. Nu waliin turi. Akkuma kan jarmiyaa Oromoon dhaabe keessaallee warri kaanillee waan isaan nuun jedhan isaan gama lamaanii adiis nu kan isaanii isaan akkas gochuu hin danda'anii kan jedhan baankii Gadaa dhufanii ilaaluu danda'u jechuudha. Baankiin Gadaa liidarshiippiin kutannoo liidarshiippii jijjiiraman fidee yeroo gabaabaatti akkuma seenaa biyyaa keessatti ji'a 7tti bu'aa keessa kan galee baankii Gadaadha jechuudha. Ji'a 7 booda baankiin Gadaa bu'aa keessa galee bu'aa guddaa keessa jira jechuudha. Dhimma odeeffannoo waa'ee baankii Gadaa wajjin wal qabatee waan baay'ee nuu kaaftaniitu muuxannoo keessanii wajjin illee wal qabatee yeroo dhiyoo asitti immoo baankiin kun haala gaariirra jira. Keessumaa ji'a 7 keessatti yookaan immoo as dhiyaatanii jiran keessatti jettanii dura maal ture? Dura haala akkamii keessa ture jalqabaa ergasii booddee immoo liidarshiippiin maal hojii maalii hojjetee jennaaniti baankiin kun sadarkaa ammas hin gaariidha jettan kanarraa qabatamaatti maal hojjetanii gara maaliitti fidan? Liidarshiippiin durumarraa qabnee baankiin kun akka inni baasii garaagaraatiin hin qisaasoofneef utuma baankii hin ta'in dura jechuudha. Birriin uummataas akka hin qisaasamneef gamoo mataasaa bituu qabadee liidarshiippiin murteessa jechuudha. Keessumattuu yaada pirezidaantii keenya obbo Waldee yaada isaa erga ka'ee booda boordiinis liidarshiippii waan isaa kana fudhachuudhaan gara gamoo bituutti deemne jechuudha. Birriin uummataa akka hin qisaasamneef jechuudha. Amma gamoo nuti yeroo sana binne mataan isaanii amma dabiloof waan ta'eera. Lammata kiraa kan yerootti kan baasii garaagaraarra waan ta'eera. Sadeeffaa namni illee kiraan maal ta'e? Kiraayaadhaaf baasii bahamu jechuudha. Inni illee mana keessatti akka fu'u taa'ameera. Maaltu godhame? Tarsiimoo maalii fayyadaman? Tarsiimoo nuti fayyadamne mana bitiitiitti murtee fudhatame jechuudha. Akka manni bitame sanatti. Gamoo bitame gamoo abbaa darbii 8 baankii Gadaa bitateera jechuudha. Gamoon sun maaliif fayyadame tokko assetiimsaa mataansaa vaaliyuun waan sana hin beekta keessumattuu lafa Finfinnee kana jechuudha. In dabala baay'ee dabale amma yeroo sana naannoo miliyoona 260 olii kan bitame amma dachaa ol deemeera. Kun egaa kan uummata sanaatti dabalaa deemeef jechuudha. Akka jalaatiin qisaasamne yoo infleeshin akka jalaa rukutamne birrii yoo ta'e wanta fidu waan qabuuf kutannootiin gara sanatti galamuudhaan kan ta'e jechuudha. Lammata immoo kiraa manaadhaaf amma baay'ee kiraa manaadhaaf kan ba'u baasiin ooleera jechuudha. Gamoon kun bitamuudhaaf gamoo abbaa darbii 8dha.
namni hundumtuu istaafiin achi keessatti hojii isaa hojjetaa jira. Sadaffaa tasgabbaa'ee jechuudha. Tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetaadha kan jiru jechuudha. Gama biraatiin baankota biyya kanaa keessaa baankii hawaasummaa yookiin community banking kan qabu baankii Gadaa qofadha. Maal hojjeta kun yoo jettee argitee waan baay'ee formaal kan ta'u naashinaal baankis kan murtaa'e eddee ta'etti kan daangeffamudha. Eddee baankiin hin geenye uummata keenya bira ga'uudhaan uummata kana dadammasku seeviing habiit yookiin haala qusannaa sana akka inni waan argate qusatee akka inni booriif investimentii keessatti qooda fudhachuu akka achi keessatti akka inni qooda fudhachuu gochuu leenjii entrepreneurship kennu leenjii entrepreneurship qofatu hin ta'in hawaasumaaf illee gorsa garaagaraa kennuu kana keessatti waaniin kun hojii guddaa hojjetaa jira jechuudha. Gama kanaan addadha jechuudha kun baankota irra kanirra baankiin warri kaan kan hin qabne waan hawaasummaa kan qabu baankii Gadaa qofadha jechuudha. Maree keenyaaf akka ta'utti eessa fa'itti haala akkamii irratti dimshaashumatti iddoo akkasiitti haala akkasii keessatti hawaasaaf mata duroota akkasii irratti geggeessitoonni keenya murteessanii akka dhaabbata akka baankii keenyaatti kana gooneerraa gorsa akkasii laanneerraa wanti isin jettanii maaltu jira? Nu ulfaadhu galatoomii. Akkuma jettee Oromoon eddee baay'eedha kan inni jiru baay'ina uummataatiin. Of course biyya kana kan jiru gimmaasha ol yookiin walakkaa ol Oromoodhaan hin fudhatama. Kanaaf mooyyaalee marraa eegallee amma qallamitti jechuudha. Amma qallamitti amma gimbiitti leenjii kennineerra jechuudha. Uummata keenya godina hundaaf baaf gara kaabaaf kibbaallee kan jiran giddu galeessa irratti illee leenjii iddoo hundatti entrepreneurship development institute duukaa ol ta'uudhaan gama keenya immoo keessoo keenya cimsachuudhaan bakka garaagaraatti leenjiin qixxa garaagaraatiin uummata keenya hundumaa bira dhaabannee leenjisaa jira jechuudha. Galatooma baankiin keessumaa uummata giddu galeessa godhatee hojjeta waan jedhu nu kaaftaniitu madeema keenya keessatti haasaa walii wajjin haasofnu keessatti yeroo baay'ee baankonni keessumaa baankiin biyya kanaa kan komatamu kan keessaa bitatanii abbaa ta'anii yookaan kan isaaniitti jennu baay'ee ta'uu danda'u. Kan baankiin garuu wajjiniin hojjetu garuu persentii baay'ee xiqqoodha. Isaanis warra birrii qabanidha. Warra qabanii wajjiniin itti hojjeta. Baankiin nagadaa bu'aadha waanta ta'eef kan inni wajjiniin hojjetu. Warruma qabanii wajjiniin hojjeta. Kan jedhamu kun jira yeroo baay'ee. Kanaaf kanatti akka baankii Gadaatti itti walii galtu. Kanaaf namni tokko waan qabsiisuun qabu yoo ta'e, waan qabsiisee isinirraa liqeeffatus yoonnaa hin qabu ta'e, hamminni achi keessa kaawwatu xiqqaa yoo ta'e, akkamittiin baankii keessanii wajjiniin hojjechuu danda'a? Baankiin Gadaa kan inni adda godhe tokko qixxa kanaani. Amma abbootii qabeenyaa fudhattee abbootii qabeenyaa gurguddaa qaban osoo hin ta'in Oromoo bakka waanuma qabu fidatee dhufee baankii ta'e jechuudha. Keessumatti baay'een isaa qonnaan bulaadha. Abbootiin qabeenyaa baankii Gadaa jechuudha. Deebi'ee immoo persentiin 90 immoo dargaggootadha. Adda kan isa godhuutu keessaa tokko baankii dargaggootaa jedhee fudhatama. Kanaaf xiyyeeffanni keenya warra gadii irratti xiyyeeffanna godhee hojjeta. Ammallee kan nuti deemaa jirru isaadha. Istiraateejii nuti qabannee deemnu hawaasni hundumtuu irratti hirmaachuu qaba. Waanuma qabu fidachuu qaba. Kan qabu immoo deebi'ee achumatti deebi'ee hojiirra oola waan ta'eef. Waan ati tuqxe duukaa even collateral kan jedhamu kana dhugaadha. Kun waan himadha. Garuu kanarraallee akkamittiin adda hojjechuu qabna baankii Gadaa waan ta'eef jedhamee hojiin hojjetamaa jiru jira. Keessumattuu lafa isaa qabsiisee yookiin wanta qabu qabsiisee akkamittiin hojii keessumaa duratti community banking yookiin baankii hawaasummaa kan isin jedha jechuudha. Qixxa kanallee hojii hojjechuudhaaf yaalii garaagaraa hojjetamaadha kan jiru jechuudha. Of course inni poolisii duukaa waan tokko ilaalamuu qaba. Akkamittiin deemamuu qaba kan jedhu isarratti hojjetamaadha kan jiru. Gara fuulduraatti ariitii qixxa sana hin gaama ammayyuu namoota baay'ee gadi buunee jechuudha. Qonnaan bula warra illee duratti leenjisne keessaallee
harka qalleeyyii keessaa jechuudha. Deebisnee leenjii maannoo birrii kennanii fi yeroo kana keessatti bu'aa guddaallee kan nu argisaa jiran ija keenyaan ilaalaa jirra waan ta'eef kan keenya isaan sanarratti xiyyeeffannu malee warra gurguddoota duukaa sin hojjenna. Warra gurguddaa duukaa sin hojjenna. Xiyyeeffanni keenya garuu akkuma baay'ee hawaasni baay'ee akka irratti hirmaachuuf hunda bira gahuudhaaf jechuudha. Kanaaf isinillee carraa argattanitti qixxa kanaan baankiin kun baankii akkasii ta'uusaa akkasiin hubattan asumarraan illee nan dhaamachuu barbaadeen. Tole. Galatooma egaan hordoftoota keenya gaaffii yookaan immoo maree nuti obbo Faxxanee wajjiniin gochaa jirru hordofaa jirtu. Isa kanarraa immoo addumaan dhimma baankii Gadaa wajjiniin wal qabate yookaan immoo dhaabbati tokko bu'uureffamee erga bu'uureffamee booddee immoo ga'een geggeessitootaa baay'ee guddaa akka ta'e nuuf kaasaa jiru. Isa kana keessatti immoo cimnee yoo hojjenne kutannoodhaan yoo hojjenne dhaabbata kamiiniyyuu gara itti jalqaba irraa gara giddugaleessaatti giddugaleessarraa immoo gara sadarkaa olaanaatti fiduun akka danda'amuti ciminaan obbo Faxxaneen nuuf kaasaa jiru. Egaan erguma kana jennee booddee yeroo kana keessatti daldaltoonni akkas jedhu gabaan hin jiru, ikoonomiin inni baay'ee gadi bu'eera, namni baasee waa bitachaa hin jiru. Wanta jedhamutu jira. Jechoota kana keessatti isin kanatti maamiltoonni keessan yookaan warri isin bira fayyadamanii liqallee fudhatanii jiran ta'uu danda'a. Kan iddoo waa hojjetanii fidanii kuufatan ta'uu danda'a. Haalli amma keessumaa kan hawaasa keenyaa amma keessa jiru isin akka nama tokkottis ta'e akka baankii keessanitti yookaan waan analyze gootanii xiinxaltanii galiidhaa fi baasii akka namoonni fayyadaman irraa kaatanii akkamittiin ilaaltu. Isa kanas yoo gaariidha ta'e hin ta'a yoo naammoo hojii barbaada ta'e baankiin keessatti isa kana ol kaasuu keessatti leenjii garaagaraa illee nutti himtaniitu hammam hawaasa kana bira ga'aa jira. Hubannoon keessan kanarratti jiru maal fakkaata? Egaa kana duukaa ol qabatee dhugaadha. Qala'iinsi baay'ee ol ka'eera. Galiin qixxa barbaadameen sun akka jiruttidha. Haa ta'u malee achuma keessatti immoo hojjetanii kan milkaa'ammoo jiraachuu isaanii dagachuu hin qabnu jechuudha. Egaan akka baankiittis haa ta'u akka dhaabbata gara biraatti liidershiippii kanarratti baay'ee hojjettaniitu. Gaafa wantoonni lama immoo wal bukkee deeman jiru geggeessummaadhaa fi dhimma hojii geggeessuu liidershiippiidhaaf maneejimentii wanti jedhu kun jira. Nummoo liidershiip poodkaastii keenya addumaan liidershiippiinis maneejimentiinis barbaachisaadha. Geggeessuunis kan namarratti xiyyeeffatu hojii geggeessuunis murteessaadha jennee amanna. Haa ta'u iyyuu malee garuu geggeessummaa inni jedhu kun obbo Faxxaneedhaaf maayini? Okay. Baay'ee galatoomi yeroo waa'ee geggeessummaa kaastu yeroo isa geggeeffamus immoo kaasuun dirqamadha. Geggeessummaan akkuma atillee duratti kaastetta ofirraati eegala. Akkasuma qixxa hojiitiinis yeroo dhuftee hojiin sun akka hojjetamuuf namoota kaan akka isaan qooda irratti fudhatamuuf isaaniif haala mijeessuu akka isaan hojii hojjetaniif haala mijeessuu after all leadership yookiin gaggeessummaan collective yookiin walitti dhufeenya achi keessa jiru sana waan ta'eef anaaf qixxa kana ilaala. Branch managerii jedhama. Warra manager jechuu kana hojii warra geggeessan jedhama. Branch leaderii wanti jedhu maqaan akkasii baankii kam keessatti iyyuu beekamaa miti. Leadership inni jedhamu kun immoo baay'inaan xiyyeeffannoon isaa jijjiirama irratti gara fuula duraa irratti nama irratti xiyyeeffata. Management inni jedhamu kun immoo baay'inaan hojii irratti xiyyeeffata. Baankonni kan isaanii branch manager ishee jedhu kana baay'inaan kan isaan fayyadamanii fi sababuma kallattiidhumaan hojii hojjetanii tiraanzaakshinii dhuma godhanii birrii fudhatanii kennanii bu'aa irratti sababa xiyyeeffatanii fi laata kan dhimmi geggeessummaa kun baay'ee iddoo guddaan kan ittiin kennan maaliif jettanii yaaddu? Keessumattuu innaa applicable kan inni ta'u naannoo faayinaansii kanarratti liidarshiippiin kun baay'ee murteessaadha. Kana innaa fudhattee ilaaltu biraanchii amma 95 siin jedhe sun bulchiisa mataa isaanii qabu. Achuma jala taa'anii ujumaan isaanii kenname jira jechuudha. Asuma taa'ee caasaatiin hoogganta malee
kallattiimaan pirezidaantiin gubbaarraati achi dhaqee amma staafiin tokko namni tokko jirutti gaggeessatu hin ta'in akka hojiif malutti bocameera jechuudha. Kana jala fudhattee istiraakcharii masaa fudhattee jechuudha. Pirezidaantiin jira. Pirezidaantii jala vaayisoonni jiru. Deemamee moo achuma jala dipaartimentiin garaagaraa jira. Dipaartimentoota sana jala moo diviizhiniin jira. Diviizhin manaajer kun sadarkaa heedkwaarteri irra qabee deemee moo diistiriiktii isaan jala moo ammas deemanii moo diistiriiktoota sana jala moo biraanchota hedduu jala isaanii jira jechuudha. Isaanis ujumaata irra keessaa qabee amma gadiitiin bulamaa jechuudha. Kanaaf keessumaa dhimmi birrii duukaa hojjetamu kun sensitiiviidha. Argitee sensitiiviidha. Baay'ee to'annaa fooloo-appiin isaa baay'ee cimaa ta'uu qaba. Maaliif sababni isaa birrii uummataadha. Birriin kun immoo yoo sirriitti waan sirreeffatte malee waan hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf manaajeroonni ati jette suni isaan jala isaan biraanchii isaanii kan bushan isaaniidha jechuudha. Kanaafuu caasaa mataasaa qabachuu caasaatiin hoogganamu waan ta'eef uumame jechuudha kun hundumtu. Kunimmoo cancalata mataasaa eeggatee fooloo-appii garaagaraa qaba jechuudha. Qixxa biraatti daayireektilii fooloo qixxattiin waan gootus qabda oodiiter yeroo irratti kan hordofu qaba. Sana duukaa wal qabateeti malee akkasumatti miti jechuu barbaadeeni. Kanaaf dhimma maallaqaa hojii waan wal qabatuu fi dhimmi suni istiriikti ta'uu qaba. Baay'ee xiyyeeffannoon hojii irratti kennamuu qaba. Hojii jechuun immoo hojii dhimma maallaqaa sana wajjin wal qabatu. Kanaaf liidarshiippiin isaanii yeroo baay'ee akaakuun liidarshiippii isaanii iyyuu dimokiraatawaadha moo yookaan immoo komaandii istiriiktii akka ta'e yookaan immoo ajaja irratti kan xiyyeeffatedha moo yookaan immoo kalleezes feerii jennu sina haa ta'u waanuma jettantu ta'a wayiiti moo baankii keessatti akkam istaayiliin jiru inni baay'ata jettanii yaaddanii qorannoodhaan isa ta'u obzerveeshinii maqabdan irraa na ta'uti. Akka baankii gadaatti karoorri olii galaa biraanchonni yeroo fudhatanii bakka biraanchiin jirutti kan qeeqaniidha kan fudhatan jechuudha. Kana nan danda'a fiduu hin danda'a kana fiduu hin danda'u waan ittiin liidarshiippiin keenya kanarratti kan hundaa'e jechuudha. Achirratti erga olii galamee booda isaa fudhatanii kan deeman jechuudha gajjallaatti jechuudha. Kanaaf daayireektirii kan hojjedhu jedhamee bu'aatu hin ta'in hin waamamu karoorri olii galaa erga waan ittiin booda karoora sanarratti qooda akka fudhatan godhama. Qoonni sun akka inni cimu godhama. Erga hin fudhatu jechuudha gahee mataa isaanii. Gahee isaanii fudhatanii deemanii hojii isaanis immoo kaaskeet godhanii jechuudha. Kaaskeet godhamee gubbaa marraatti caccabaan bu'aa jechuudha. Dipaartimentiif hin caccabaa, daayireektirii diistiriiktotaaf hin caccabaa, diistiriiktoonni immoo akkasuma biraanchotaaf hin caccabaa akkuma haala qabatamaa eeriyaa isaanii duukaa wal qabatee jechuudha. Isa gubbaa sana eenyutu kaa'e? Isa kam? Isa gubbaadha caccabaa gadi dhufu sina isa gubbaa sina tarsiimoo isa gubbaa sinarraa eewutu kaa'e warra goodaatu hirmaate moo sadarkaa olaanaa gubbaatti kaa'aman? Akkuma beekamu pilaaningiin karaa sadiitiin karoorfamuu hin danda'a. Tokko gubbaatti erga propooz ta'e booda gara gadiitti bu'a. Gadi immoo deebii yaada isaa itti kenna. Inni tokko decentralization. Tokko centralize gubbaa hojjetamee gadi buusa. Tokko immoo gajjallaatii ol dhufaadhama. Inni approachiin amma jiru lamaan isaa integrated approach plan integrate inni garraaf inni gajjallaa dhufee iddoo tokko wal simee wal makee. Qixxa baankiitiin yeroo dhuftu manaajimentiin fakkeenyaaf dipaartimentoonni jirra. Qixxa keenyaan kan waan ta'u kan pilaanii kana kan waan godhu jechuudha. Erga maanii ta'e booda utuu gadi hin buusin dura propooziidha malee kan ta'u warra gajjallaa si waamna jechuudha. Biraanchonni hin dhufu jechuudha. Kan yaada irratti kennaniif. Biraanchi manaajeroonni hin dhufu jechuudha. Biraanchi manaajeroonni erga qeeqanii maal jedhanii kan isaanii fudhatanii bu'u isaanis immoo dhaqanii akkuma fudhatan sana caccabsanii istaafiin tokko maal akka hojjetu hin beeka. Maamila meeqa akka fiduu qabu. Birrii meeqa fiduu akka qabu hin beeka caccabee magadi bu'aa jechuudha. Caccabee magadi bu'aa. Kanaaf approachii lamaan hin fayyadaman jechuudha barbaadeen.
Egaan biyya keenya keessatti dhaabbileen biizinesii garaagaraa jiru. Sadarkaa baankii akka keessanitti immoo gurguddoonni jiru. Biyyoota garaagaraa keessatti immoo dhimmi dhaabbilee gorsaa wajjiniin hojjechuu keessumaa biyya guddatanitti baay'ee beekamaadha. Biizinesoonni keenya xixiqqaarraa kaanii amma sadarkaa guddaarras kan jiranii dhaabbilee gorsa kennan keessumaa educate godhan leenjisanii qorannoo garaagaraa hojjetan garaagaraa biyya garaagaraa keessa jiru. Biyya keenya keessa jiru. Isaan sana wajjiniin hojjechuu keessatti baankiin Gadaa kan keessaa qabus alaa qabus garaagaraa fayyadamee hojjechuu keessatti maal fakkaata? Keessumaa immoo dhaabbileen keenya biizinesii irratti hojjetan yookaan immoo daldalanii dhaabbilee kana akkamitti fayyadamuu qabu jettanii yaaddu? Dhuguma yoo fayyadaman immoo muuxannoo qabdan irraa kaatanii hin fayyada jettanii yaaddu? Dhaabbileen gorsan kun immoo maal irratti qophaa'anii of qopheessanii ga'umsa isaaniis of ilaalanii gorsa duwwaatu hin ta'in ga'umsaan dhiyaachuu qabu. Yoo maal ta'e dhaabbilee keenya biizinesiis haa ta'u baankiis haa ta'u kan garaagaraa muuxannoo qabdan irraa ceesisuu danda'u jettanii yaaddu? Dhaabbileen gorsa kennan kun baay'ee murteessaadha biyya keenyaaf jechuudha. Biyya keenyaaf baay'ee murteessaadha. Dhaabbileedhaaf baay'ee murteessaadha. Baay'een isaa beekumsa dhabuurraa natti fakkaata. Hubannaa dhabuurraa natti fakkaata. Hubannaa dhabuurraa dabalatee waan hin jira. Selfish yookiin dhimma dhuunfaa. Dhimma dhuunfaa kana duukaa bu'ee yoo kan mataa ku malee kan waloo waamaa miti kan jedhee amanus hin jira namoota akkasii kana. Of course isaan illee ta'ee gorsa barbaadu jechuudha. Lakkii si qofatu hin ta'in si booda wanti ilaalan jira. Baay'isooyi baankii Gadaa kana fudhattee maqaa keessumatti maqaan kun Oromootiin kan beekamu kan addunyaas kan Itoophiyaas haa ta'u malee. Baankiin kun qofa jechuun uummata baay'ee fudhatee bo'ee jechuudha. Baankiin kun baay'ee jechuun immoo uummata fuudhee uummanni illee appreciate gochuu qaba jechuudha. Baankii kana jechuudha. Oroonni bo'u. Yeroo inni waan ta'u immoo qeequu qabu jechuudha. Kanarratti sirriin hojjennee jedhanii keessootiinis ta'e yoo ammoo paablikiitiin wal arrabsuun baay'ee murteessaadha nama hin fudhadhu. Dhufee sababa garaagaraatiin yaadi isaa hin fudhanna. Nuti hin fudhannaa. Qixxa kanaan dhufee kan gorsa nuu kennamu fudhachuudhaaf we are open. Transparency waan keenya tokkodha. Waa'ee biraandii irratti haasa'uuf yeroo hin qabnu malee halluu keessaa sadiidhaan adii kun transparency jenneedha kan fudhanne yeroo fudhanna jechuudha. Irrisaa keessi banaadha. Opening kan ta'e kun yaadii diidaa dhufuuf baankiin kun fudhatee hojii tolchuudhaaf kan jedhu of keessaa qabachuudha. Kanaaf nullee hin barbaannaa warra kaaniifis immoo keessumaa dhaabbileen warri gorsa irratti hundaa'an kun fakkeenyaaf akka EDI fa'aa kun immoo gorsa garaagaraa kennaa jira. Akkasumas immoo dhaabbilee garaagaraa ijaaramuudhaan kan gorsa kennan jiru sin dabalatee isinis waan akkasii argina natti fakkaata yeroo darbu. Kaayyoon poodkaastii kana rakkoo geggeessummaa dhaabbilee adda addaa keessa jiruuf xurree milkaa'inaa argisiisu akkasumas dhaabbilee hanqina hoggantummaatiin bitintiraa jiran utubuudhaan aartii fi saayinsii geggeessummaatiin akka ijaaraman taasisuudha. Poodkaastii kana cinattis dhaabbileedhaaf karaa dhaabbata keenyaa T-Mode Management Consultants gorsaaf leenjii dabalataa ni kennina. Waan gorsi keessan haala isaanitti finance manage gibira isaanitti deebisan illee kun baay'eetti kan waan ta'edha waan ta'eef jechuudha. So xinnoo ragamee amma guddaatti kan jedhamu sun ani baay'ee deeggarsa guddaadha nan fudhadha akka nama tokkotti jechuudha. Kan ilaalaa turtures iddaan sitti meera duratti iddoo garaagaraa hojjedheera. Biizinesa biyya kanaas kan UNDP ammakkariiteen hojjedheera. Isarra darbee liidarshiippii isaa fudhadhee waggaa sana keessatti biizinesii nama ilaalaa turre. Sana keessatti gorsa keenya fudhatanii kan itti jijjiiraman baay'ee jiru. Dhuguma dubbachuuf iddoo nuti deemnutti amma dhufanii idi'aayiidhaaf yookiin dhufanii yeroo isaan galateeffatan argaan ture yeroo sanas jechuudha. Akkuma sana immoo kan immoo utubate waan baay'ee gootuu kan badanis immoo jiru. Egaa haa ta'u malee baay'een isaa garuu gorsa kan argachuudhaan
fayyadameera waan ta'eef ani leadershipiin kana keessatti guddaadha fudhachuu barbaade. Gara xumuraatti leadership podcasting keenya Dr. Waggaarii leadership podcast kan jedhu kun namoota akkas muuxannoo gurguddaa qabanii dhaabbilee garaagaraa irratti geggeessummaadhaan muuxannoo qaban kanneen akka obbo Faxxanee kana on board finnee asitti finnee wajjiniin haasa'u. Muuxannoo dhaabbata isaanii keessatti illee qabanii mul'ata dhaabbata isaaniis akka isaan nutti himan mul'ata kana immoo fuuni hawaasa kana bira akka ga'u isa kana keessatti waliin mari'achaa beekumsa jiru kanas waliif share gochaa warra gana akkamitti adeemna jedhanii immoo confusionii garaagaraa yookaan immoo yaada wal makaa garaagaraa keessa jiran kanaaf illee barumsa guddaa ta'a jennee kan yaannu isaanii wajjiniin marii keenya akkasitti itti jirra. Gara xumuraatti Dr. Waggaarii leadership podcast kan jedhu dhimma leadership dhaabbatoota garaagaraa kana gadi baafnee mari'annee namoota akka keessanii muuxannoo guddaa qaban dhaabbata gurguddaa irra hojjetan akkasii fidanii fuulduratti baasanii wajjiniin mari'atanii rakkoo dhimma biizinesiis kan hin taane dhaabbilee hawaasummaa fi misoomaa garaagaraa irratti illee marii goona barsiisota yuunivarsiitii irrallee barsiisan educate godhan illee on board finnee maree garaagaraa wajjiniin mari'annaa kana keessa leadership cimaan dhaabbata keenya keessumaa dhaabbata saba keenyaa keessatti yoonnaa cimee ba'e galma dhaabbati tokko dhaabbatuuf bira haala gaariidhaan ga'uun hin danda'ama jennee sababa abdannuuf kana gochaa jirra. Poodkaastiin amma isin irratti argamtanii akkasitti wajjiniin mari'annee maree nuti asitti waliin goone kun hagam fayyada jettanii yaaddu hawaasa kana keessattis maal irratti xiyyeeffannee cimnee itti adeemuu qabna maal nu gorsitu jennee kanumaan maree keenya xumuratti finna. Ani kan inni sini gorsu yaw leadershipiin baay'ee murteessaadha. Dhaabbanni tokko jiraachuu baay'ee manni tokko mana ta'e itti fufuu leadershipii mana sanaan murteessa. Sadarkaa mana irratti leadershipiin murteessaadha. Bakka hojiitti leadershipiin murteessaadha. Bakka hojiitti maal hooggana leadershipiin suni hojiidha kan hoogganu. Hojiin itti kennamu sun jira jechuudha. Hojii sana immoo namoota achi keessa jiran qoodee kan kennu hojii isaadha malee kan hordofu namticha sana hooggana miti jechuudha. Akkamittiin hooggana kan jedhu kun inni baay'ee murteessaadha. Amma namni baay'ee iddoo baay'eetti ol dhibee garaagarummaatiin hin diigamaa. Kun maalirraa madda leadershipii irraa mataadha jechuudha. Mataan yoo dhukkubsate qaamni hundumtu dhukkubsata jechuudha. Kanaaf leadershipiin murteessaadha. Biizinesa tokko kaayyoon fudhatee dhufu bakka galmaan ga'uudhaaf. Dhaabbileen gorsan kan akka kan keessanii dabalatee dhaabbileen baay'ee biyya kanaaf hin barbaachisa qixxa kanaan jechuudha. Kanaaf ani gara uummata duukaa walitti dhuftanii kana deeggaruun baay'ee biyya kanaaf faayidaa guddaa qaba. Biizinesa nan dhaaba. Biizinesi sun bakka dhaabate yookiin guddate jechuun namoonni achi keessa daareektii dhufanii achi keessa jiraatan baay'eedha. Isaan immoo inni immoo walitti daamee dhufee biyya ta'a jechuudha. Kana keessatti kan keessanis biyya keessatti guddina biyya kana keessatti leadership gorsee training waan akkasii kun qooda qaba jechuudha. Kan isin gorsitan sun kan isin leenjii kennitan sun isaan immoo deemanii dhaabbata sana tursiisu dhaabbanni sun immoo yoo ture innis immoo biyyaaf waan dabarsu qaba jechuudha. Kanaaf ani gaheen isaa guddaadha kan jedhu fudhachuu barbaadeen. Kanaafuu isinillee baay'ee murteessoodha baay'ee biyya kanaafillee guddina biyya kanaa keessatti illee gaheen keessan guddaadha jedhee akka nama tokkotti akkasitti xiinxalan. Tolee Obbo Faxxanee yeroo akka kanatti walii wajjin dabarsine hundumaaf baay'ee guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaa isinillee ulfaadhaa.